Caaltuun immoo asirratti ganaa garaa laafuu fi yaaliin nama lubbuu lamaati akkasidhaa maalidha dhimma ishiiti maal gootati ofii ishiitii dhufte bar ishiitu sit dhufe malee ati ittiin dhayne ishiitu meeshaa keetti dhufe malee ati meeshaa ishiitti hin dhayne kana zibaala gumaamaa itti raama nama hin qabne maal goota ishii ganaa lubbuu lama lubbuun ishii gadi haa ba'u maal gooti qeekeetti dhalti yoo achi ofirraa baasii darbe boo zibaalatti kana zibaala shawaa jettee maqaa shawaa si nyaatiin akka shawummaa keetiin oromoon kamuu sodaatu hin qabu keessatti immoo shawaan farshoos ta'ee maalis shimalaa waan lanuufu shimala yoo dhabde maxaragaan hin jiraa miti kan itti mana haran san irraa baafadhu namtitti akka bofaa mataa ishii keessa miila keessa qoronyo keessa harka ishii kana lafee caccabsiiti lafa kaayee jechuudha. Oguu sana raahaa akka feete goota qulfii mana kee jijjiirradhu. Maashaallah tabaarakallaa jennee jirra har'a xiqqoo ishii caaltuun goota urgooftee jirti. Dhibballee ofirraa dhorkite jechuun hin danda'amu. Xiqqoo ishii goota urgooftee jirti jechuudha. Asuma irrattis immoo caaltuun irra bilbilee fi xiqqoo na dudubbiftee illee turte baay'eellee waliin hin haasofne dhugaa dubbatuudhaafi. Deebisee si bilbilaan aan jettee turte deebistees garuu naaf hin bilbillee hundaafiyyuu rakkoo hin qabu haala takka itti haasa'ee ture jechuudha. Yaa waan ishii faana haasa'e waan hin gorse immoo asirratti isiniif himuu hin danda'u maaliifuu culullee hedduutu as jala jira jechuudha. Keessattuu jaartii hajjii mujriimtitti jechuudha. Dhiifamame salaamata isiniin gaafanne assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtan hundatti nageenyi haa jiraatu isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu hundi keessanuu nu faana cinqamtanii nu faana dararamtanii fagoo teessanii jechuudha. Namni fagoo ta'ee hedduu cinqama jechuudha. Nuyyuu warri afoo jirru warri bira jirru hedduu cinqamne hedduu aarree miira keessa gallee namallee mufachiifna. Gochaan jaartiin hajjiin gochaa jirtu kuni waan duutullee ittiin fakkaannee duniyaadhuma kanarratti akkanuma waan falqaa haftutti fakkaatee jira jechuudha. Maaliifiyyuu akkuma feete ta'a akkuma feete godha. Akkatti haftitti fakkaatee jechuudha. Gochaa ishiin gooturraa nama du'utu hin fakkaattu jechuudha. Rabbi haa laaffisu waa hundayyuu jechuudha. Ishiin illee sheexana guddoo keessa jira malee egaa fayyaa qabaattee namni akkas nama godha yaadu keessattuu intala musliimaa taatee subhaanallah nama sodaachifti gochaa ishiin gootu jechuudha. Namticha hambaa irra itti deebifattee jirti jechuudha. Siirii dhibbaan dhibbatti. Maaliifiyyuu caaltuutu dubartiidha bitamee akkanatti aga huccuun irratti tarsaafamutti jala taa'ee ilaala jedhee yaadu. Namoonni baay'ee immoo abdiitti himii abdiin dhaqee haa gargaaru caaltuullee itti haa bilbiluu naan jettanii jirtu. Kana hundanii wallaalee miti. Abdiin immoo inkaan ofii isaatiitti bilbilee bira dhaquu dhiisaatii ana kanaanuu dhaabbadhu. Jireenya kee badaa ani sitti mee jira namni akkati nuu taatu kana nuti borusii ta'uu dandeenya haadha sabkee bar dhaabbadhu gadi jedhee anaa deebisee na lolaera jechuudha abdiin jechuudha. Maaliifiyyuu aniin kun isaan kana si caala anatu isaanitti dhiyaataa ture waan hajjiin na godhaa turellee atu quba qabda caaltuus taate gaafa nani rakkadhe sana dhaabbattee na kolfaa turte malee waan naa goote takka hin jiru ani aganaa ka ishii faana haasa'u ishii faana dubbadhu rabbi kiyya ofirratti sodaaf malee wanti caaltu wanti nagahu hin jiru ani hajjii caalammoo caaltutti hin dhiyaadhu. Kanaafuu ati illee harka keessaa kaafadhu naan jedhee jira jechuudha. Abdiin kun jechuudha maaliif yoo jettanii namaa jettee jireenyi kee kun akka hin boorofne gad dhaabbadhu naan jedhee anillee akkuma isiniin jedhe ganda sana ejjechuu hin fedhu hin dhaqusi abbaan fedhe yoo miidhamaan dhufee yoo miidhaa sana himatee numa gargaara akkasiin jettanii rabbiif jecha kanadha. Garummaa hanga tokko caaltuun illee na gammachiiftee jirti garuu ammallee ni hanqataa siin jedha caaltu waan keessan si haasa'e immoo asirratti qaaquu hin barbaadu waan nan siin jedhe sana hunda hojiirra oolchii siin jechuu barbaada caaltu. Dhahaanillee xixiqqaatti namtittii kana mataa ishee adda baasuudha yookiin ajjeesanii yookiin immoo gaazatti firfirsanii huccuma ishii sana wajjin gubuudha. Bakka kuni maaliifuu azaaba galti malee mucattiin waan namaafillee keeriin gootu ofiillee keerii dalagaan jirtu dhiiraaf kabajaan qabdu hollaa kabajaan qabdu ofiishiitii kabajaan qabdu. Subhaanallah bas nama sodaachisa waa'een ishiitu qaaquun jechuudha. Namoonni baay'een yaa'u caaltuudhaan maaliif mana seeraan dhaqnee maaliif seeratti hin dhiyeessine poolisatti fiddee maan qabsiifne warreen jettaan waan xiqqoo isiniif kaasuu barbaada. Biyya kana namni wallaalee jireedhee yaadu yaani
waan biyyi kun keessa jirtu fagoollee ta'anii dhageessanii jechuudha. Seera kamtu jira biyya Yemen keessa? Caaltuun dubbattee nama amansiisuu hin dandeessu ni beektanii. Bakka akka tasaa namni kun dhaqxanii caqacaqxanii afaan kana arabiffa sirriitti beektanii halkanii guyyaa isaanirra dhaabbattanii sanuu kadhaa meeqaanii gaafa UN jirtu sana UN nama gargaarte turte UN nama hin jirtu. Oromoo kanaas keessatti namni beeku hin jiru. Akka fedhe baa, akka fedhe gala, akka fedhe wal godha, akka fedhe wal nyaata kunu kauma argitan kanadha. Naanu siniin jedhaa miti yeroo baay'ee kan asirratti argitan kun waan muraasa bar waa hedduutu ta'a magaalaa kana keessa. Kanaafuu anaan yeroo baay'ee ebelu gargaari naan hin jedhina. Maaliif ofiif wal jaalatu haa baratan. Aniin kun isaan irraa wanta addana godhe takka hin jiru. Namni kun hoyii dhiisee rabbisaa deebi'ee duuniyooma jala fiiguu dhiisee rabbisaa deebi'ee rabbisaa kadhatu malee wanti sirraa'u tokko hin jiru magaalaa kana keessa jechuudha. Kanaafiyyuu mucattiin kun immoo caaltuun seeratti dhiyeessuu wallaaltee yookiin jibbitee miti. Dhugaa yoo dubbanne seerri ishii dhaga'u hin jiru yeroo kana keessatti keessattuu. Baatii kana keessa lola hedduu jira. Ofii isaaniitiifuu mashaakila guddoo keessa jiran warri biyyaatu nu kanaa ofin nu qabanii nu teessisuudha isaanii alhamdulillah nama rabbiin ofirratti sodaatan waan ta'aniif malee akka gocha nama keenyaaf immoo asuun teenyu turre. Isiniin kun maalii jedhanii akka qubanutti qabanitti warri arabni nu isiniin jibbine isinii laanna isin obaafna oddoo arginetti isin gargaarra maaliif wal nyaattu jedhanii numaa taajjabbii keessa nu galchanii kissii keenya jibbanii jiru jechuudha. Uummata keenya kana rakkoon caaltu inshallah biiznillah immoo waa hedduu jedheenii jira jechuudha. Caaltuudhaan itti dhaquu waan hin dandeenyeef bilbilaan itti haasa'ee jira. Haga namni nama gorsee jira. Gorsa kana immoo yoo hojiirra oolchite inshallah ishiidha malee namtittiin kun ishii mo'atullee hin dandeessu. Garuu immoo ammas caaltuun xiqqoo kan irratti dasnan jenne kun manuma sana dhiiftee bahii jennaan na diddee illikii qabdee jirti. Yaa xiiqiin dammarra mi'oofti jedhanii mitiire. Eega gootee immoo intala kana akka bofaa mataa keessa qaxaqqatii ajjeesiyyuu jedheen silaa daa'ima ishee argataa hin jirtuuti. Ajjeeftee harka ishii mootummaatti kennatu asan bakka. Maaliifiyyuu namni raahaa godhatu nama hassaada hollaa hassaada nama hassaada isin cina jiraannaan faayidaan takka ittiin hin jiru jechuudha. Isiniif hin tartu duuniyaan kun isin hin qajeelchu jechuudha. Iqaama kanammoo akka irraa fuudhamu namni jibbu hin jiru jechuudha. Nu hunduun feena namtitti fuuluma ishee arguu eenyu akka taate baruu maal akka taate baruu ni barbaanna. Garuu namni tokko akkanatti fuudhuu ijaaba ishee hin danda'u. Ittumaan kalooftan maaliif harka siin qabaa jedhan ijoolleen itti dhiyaatanii argan. Ani ganda isaanii hin beekus hin dhaquus hin barbaadu. An ganda akkasii hin barbaadu. An nagaan jiraataa jira. Alhamdulillah maaf hin jireenya kiyya booressa. Fagoo taa'ee nama kana sagaleen hin ta'a waan danda'uun hin gargaara. Yoo namni abbaan fedhe dhufee nama dhugaa qabu ta'e dhugaa isaatiif cina nan dhaabbadha. Ammallee immoo yoo caaltuun anaan na deeggartee waan inni jedhu dhageessee garkiyya dhufuu dandeesse haaloo saalan ani hin gargaaran. Homaa jechuun miti kun maaliifuu maallaqni nan itti baasuu hin jiru waan nan itti baasuu hin jiru tokko keerii dalagatuun iyyuu anaaf bareedaadha jechuudha. Maaliifiyyuu badiin kiyyallee kanaan naa tarti ta'a ilmi namaa hir'inaan dhabu. Kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhe akkasiin jettan kanaa miti nama jibbuu akkas nama ogguu dararamu laaluus fedhuu miti. Nama kamiifuu keerii dalaguu barbaada. Garummoo soon beekii waa hedduu balleessuu hin danda'ani. Nama qulqulluudhaan nama akkasiitii ofiin jechaa hin jiru. Aga danda'ummoo garuu of tasgabbeessee nama tokko ilaaluu qaba jechuudha. Asirratti amma hajjii kana itti aaraa itti mufadheellee jira. Ana waan na godhe takka hin jiru hajjiin garuu gochaa inni caaltuu godhuu fi waan inni caaltuu irratti dalagaa bahe sana yoo yaadadhu baga isatti jedhamu. Garuu haga tokko immoo obboleessa illee nin qaba. Abbaa kiyyallee nin qaba. Ilmi kiyyallee ilma dhiiraati. Ogguun akkasittiin azzabamu immoo xiqqoo na dhagahamee jira jechuudha. Inshallah yoon isas karaa namaatiin danda'ame waan isin jettan sana godhuu fi yaalla jechuudha. Asirratti qaaquun hin barbaachisu. Waan dawaataatiif jedhamee yaadamu akkuma abdii sana inshallah biiznillah ni fayye jedhee yaada. Egaa akkas gochuuf immoo ganda sanatti kalaa'uuf mucattiin nama naannoo sanaatiif maallaqaan warra hollaa maallaqaan nama hunda waa hundaan siiriishiitiin waan deddeebistuuf olii gadi namni naannoo sanaallee isinittiin kalaa'u kana malee immoo namni hedduu ishii sodaata jechuudha. Maaliifuu
nullee waa nu gootii jedhee sodaata maaliif hajjii dhalaa meeqa jijjiiree dhalaa meeqa faana falqaa oolee inni illee dayyuusu mana aarsa garuu gizee tokko dhugaa dhalaa meeqa gifiinni caaltuurra godhetu kan hundaan isa ga'e garuu immoo namni kun egaa balleesse jettanii oguun akkana cinqamee rakkatee azzabamu callisuun an akka kiyyaatti xiqqoona ulfaataani afaan kiyya qaaqa malee keessi kiyya hin danda'u jechuudha maaliif iyyuu hajjiin illee miidhamuun qabu bakka akkuma duraa sana dhalaa sana illee olii gadi haa'uuf fayyaa ta'e nu haa gubu maaliif iyyuu azzabamuusaa maraatuusaa hin fedhu caaltuun immoo asirratti ganaa garaa laafuu fi yaaliin nama lubbuu lamaatii akkasidhaa maalidha dhimma ishiiti maal gootati ofii ishiitii dhufte bara ishiitu sit dhufe malee atitti hin dhayne ishiitu meeshaa keetti dhufe malee ati meeshaa keetti hin dhayne kana zibaala gumaamaa itti raama nama hin qabne maal goota ishii ganaa lubbuu lama lubbuun ishii gadi haa ba'u maal gooti qeekeetti dhalti yoo achi ofirraa baasii darbe boo zibaalatti kana zibaalillee bar yaani kosiin takka hin jiraa miti kosiin waa biqilchee waa tottolcha kun kosiillee akka kosii sanaallee bakka hin buutu ishiin iyyuu bicha akka tarattaramu akka jecha walti kan saa 24 iyyuu kan hin dadhabne baaqaa kana afaanitti gaafa dhalanii dhadhaa wayii keessan goone ta'e akkana tarsaa deemnu tarsaatu uzbillah misheetan kun wallaahi nuyyuu nu dogoggorsiiste namni gubate fagoo taa'e sababaa caaltuu namni gubate kanaafiyyuu ishiidha garaa laafumsiin barbaachisu osoo ishiin simmuwaatiin daftee waan ani isiin jedhe sana goote mana sana yoon bahin ati fi hajjiin illee akkuma isiniin jedhe jilbibbiin deemtanii ani keessa hin jiru jedheeran waan godhi isiin jedhe sana asirratti hin qaaquu sitti qaaqee si gorsi akkan tala namaa bilbila narraa kaaste shukuraan hagatuyyuu kan bilbila narraa kaaste galatoome jechuun ni barbaada maaliif iyyuu baatii meeqa guutuu bilbilatti bilbilan kaaftuu sagaleetti erga hin deebiftu zimmachumaan cal bakka cal qobaa namni kophaa fi mukni tokko ni aaramuu ni boba'a amma nama laphee namaa gubdee coggaarra namatti kaastu bilbila namarraa kaasii koomantii namni si barreessu dubbisii dhugaa waaqaan dhiifamallee naa godhaati gandummaaf maaliif osoo hin ta'in dubartiin shawaa akkas hin jirtu dubartii shawaa jechuun akka namni afaan banee warra farshoonuun jedhu sanaa miti wallaahi cimtuudha dubartiin shawaa jechuudhaan gurraa yookiin fakkeessuuf osoo hin ta'in dubartiin keenya dhiira kam caaltee dhiiraafu gadi hin jettu jiruu ishiis immoo akkanuma kabajjii jiruu ishii jabeeffatti dhirsa ishii kabajjii nama kabajaa ishii tuqe immoo kabajaa irraa fuuti kanaafiyyuu shawaa jettee maqaa shawaa si nyaatiin akka shawummaa keetiin oromoon kamuu sodaattuu hin qabu keessatti immoo shawaan farshoos ta'e maalis shimalaan waan loluufu shimala yoo dhabde maxaragaan hin jiraa miti kan ittiin mana haransan irraa baafadhu namtittii akka bofaa mataa ishii keessa miila keessa qoronyo keessa harka ishii kana lafee caccabsiiti lafa kaayee jechuudha oguu sana raahaa akka feete goota qulfii mana kee jijjiirradhu mana sanaa gadi hin ba'u jettee yoo egaa didde qulfii mana sanaa jijjiiriitii mana sanatti qollofiitii warra sanatti gabbaa'ee nama bira deemi magaalaan guutuu nama yoo dhabde kunoo arabni akkanatti si jaallatti araba meeqa kabajaa si godhee si jaallata deemi ganda arabaa ganda oromoo yoo jibbite dhugaadha kuni kanaafiyyuu kanas hin ta'u yoo itti mana kee kireeffattee akka humna keetti ni jira ijoollee laaxxee wajjin hin jirti ijoolleen dubartiin kun hojjettee akka dhiira maatii ishee gargaartu ni jirti isaan bira deemiti taa'i mana namaas hin deemu yoo jette baatiidhaan dalagaa kee hin baata yoo feete hin baatu silaa daa'ima kee argataa jirtu wanti daa'ima kee as bu'een achi bu'een hin jiru hajjiinis ni kijiba malee daa'imni kan saatii dhiiga saatii foon saatii wanni takka wanni godhu hin jiru maallaqa si harkaa fixanii wanti si hafe maaltu jira obboleettii kiyya anallee afaan dabarsan hanqaaqsiinaati bayiisiin jedhama manuma sana dhiisi bayiniitii kanaan inata kariin yookiin immoo harraba ishee akkana wixwixwix jedhu sana yoo sii danda'ame waan siin jedhe sanatti godhi harraba keessaa muriitii harrabaan hin dubbattu nullee ni boqonnaa iyya mataan kun nu iyye dhugaa as jala deemee immoo namoonni tokko hin laalinaa viidiyoo isaanii ilaala viidiyoo yoo laaltan nama kanaa birmattu viidiyoo yoo laaltan namaaf waa barreessitanii barreeffama keessan sana laalee immoo namni waa takkarraa barata jechuudha aniin kun dhugaa waaqa waa hedduu baradhan ijoollee as jala jiran ijoolleen qalbii qaban ijoolleen rabbi isaan eebbisee haadhaaf abbaadhaan qunxuuxamanii guddatan hedduu as jala jira dhugaa waaqa jechuudha kanaafiyyuu ijoolleen gadheen immoo dhabamu qaba mana tokko keessa garaan haadhaatu burreedha ka gadhee sanaachuma qaban ka gaarummaa sana qabadhaa koomantiin kun illee waa nama fayyaddi
atis caaltuu koomantii namaa dubbisi kabajaa namatti godhi namni kun guutuun eessa biyya eessaan ijoolleen keessaan na dubbisan hedduutu jira caaltuun maallaqa rakkoo duniyaa qabdii walitti funaannuufi jedhanii kabajaa agas qabda nama kana kabajii koomantii kee dubbisi waan namni siin jedhe immoo qalbeeffadhu namatti koottu akka hantuuta manatti ruuqamtee hin taa'inii siin jechuu barbaada obboleettii kiyya ammoo asumaanis galatoomii bilbila irraayyuun irraa kaastee jirti uummata keenya waan siin naan jettan sana hunda ni guuta waan asirratti hin qaaqamne waa hedduun waan jiruufu waan hojjennu tokko hojumaan agarsiisna inshaallah biiznillah yoo rabbiin nu gargaare jechuudhaan waadaa kana isiniin hin jedhu waan danda'een abshiruudha caaltuu cina jira nama kamuu cina jira isinis nu cinaa hin dhabamina nu jajjabeessaa yoo balleessinis nuuf galcha jechuudha yaani namni jechoota isaa keessatti waan fayyadamu waan bada fayyadamuu danda'a du'aa godhamu jaartiin hajji jechoota badaa dhoqqee akkashiitti gadi yoo dhiiftu maal jette akka caaltuu fi hajjiin walii kan du'aa godha jette yoo ishii hiikeema umtuu ishiitti nafu caaltuun akkanumaan itti maragamte malee siifuu haa ta'u rakkoon qabu aniin kun immoo waan isiniin jedhu jaartii hajjii kana jireenya caaltuu keessaa akka baatu du'aa godhaa fi namni waa namaa godhu hin jiru rabbi tokkicha rabbi gaditti immoo yaa ilmi namaa nama barbaachisaa jechuudha uummata keenya qaalii galatooma jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu isiniin jedha waan barbaaddanis nu gaafadhaa koomantiis nu barreessaa waan isiniin taanes yoo jiraate of sirreessaa jechuu mirga qabdanii nullee gaayoo balleessineen of galchaa isiniin jechuu barbaada galatoomaa jira.